Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftota daawwattoota keenya guyyaa har'aa bakki itti argamnu godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar keessatti kan argamtu magaalaa Soqaatii. Dadar irraa kiiloomeetira 28 kan fagaattu jechuudha. Magaalaan Soqaa akka carraa tahee guyyaa Isniinaa dhufne, guyyaan Isniinaa immoo guyyaa itti magaalaan Soqaa yookaan hawaasni naannoo kana jiraatu walitti bahee gabaa taasisu, walirraa bitatee walitti gurguratudha. Wanni asitti walirraa bitamee gurguramu uffata, kuduraa, muduraa, meeshaalee akka qibaabaa jechuudha. Markeetii guddaadha bakki kuni. Kanaafuu magaalaan Soqaadha, magaalaa maqaan isiitis hedduu guddaadhaati. Guyyaa har'aa immoo carraan godhee Soqatti argamna. Waan Soqatti argamuu fi magaalaa tana keessa waan jiru hunda kan isin daawwachiifnu ta'aa nu faana tura jecha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Nagaa. Nagaa fayyaa jajjaba. Maqaan keenyu? Saada Ahmad naan jedha. Saada Ahmad. Warra Soqaati? Warra Soqaati. Hayyee. Haadha gamoo tanaati. Nutis Dadar irraa dhufne magaalaa Soqaa tana har'a guyyaa Isniinaati. Nama warra Soqaa ka biyya tanarraa fagaate fi warra Soqaan beekne Soqaa barsiisuudhaa fi dhufnee Soqaa tana waraabuu jirra. Mee Soqaa akkamitti ibsitaati? Soqaa kana fakkeenya tahee akkuma dhalataan biyya tanaa biyya tiyyaan misoomsa jedhee yaadetti dhalataan birallee namni kana ka Ameerikaa jiru haa ta'u, ka Saudii jiru haa ta'u, ka Masri, Gibsi ka jiru haa ta'u biyya tana bareechuudhaan jaayyaanni kiyya. Akkana bareechuu biyya tana bareechee mul'isee mootummaa teenyallee mul'isuun jaan. Isin kanallee akka mul'attan hin barbaadu. Galatoomi ummaa akkasii warri Soqaadha. Soqaa yaadadhaa, Soqaa koottaa, Soqaa laalaa jenna. Maqaan kiyyaa Barsiisaa Magarsaa Maammatiin jedhama. Jiraata Soqaati ammaaf. Jiraata Soqaati. Mee magaalaa Soqaa akkamitti ibsite? An magaalaa Soqaa tan akka itti ibsu akka Soqaan magaalota biraarraa wanni addeesii godhu kuno guyyaa akka isin dhuftanii daawwattan kanarraa magaalota biraarraa addeesii godha jechuudha. Guyyaan Isniinaa warra Soqaatiif magaalaa Soqaatiif adda waa hedduu jira, waa hedduu asitti argama jechuudha. Guyyaa Isniinaa kana hawaasni zoonii Soqaa tana jiranii kanii fi magaalota bakka biraarraa jiran hundi dhufanii waa hedduu asirraa bitanii gara dechaanii santuu magaalaa Soqaa tanarraa addeesiin godha magaalota biraarraa. Akkasumas magaalaan Soqaa tun dhalattoonni isii kanii fi biyya keessa jiranis kan biyya alaa jiranis hundi isaanii magaalaa Soqaa tana akka yaadatanii dhaamsa dabarsuu barbaada. Maalii fi magaalaan Soqaa tun waa hedduu qabdi, akkasuma humna dargaggoollee hedduu qabdi. Kana dargaggoon fi warri achi jiran hundinuu ta'anii magaalaa tana akka misoomsaniin dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatoomi gabbuulee wantoota asitti gurguramaa jiru warra bitatu fi warra gurguruu irraas jechuudha. Yaada tokko buunee kan isin garsiifnu ta'a. Nu faana tura ogeessa kaameraa Bilaal Eme guddaa galatoom. Tenya ya bareeddu ya biyya mukkeen daraara daawwataan tanaafsi ya biyya addunyaa hundaarra biyya tenya ya masnoolee ya biyya gootuu dhawaata ya magraboonaa fi gannaa ya haadha ilmaan qottoota dhufeensi laala. Dufensi lala, diyato dufensi lala, ya harme dubro magala. Dufensi lala, diyato dufensi lala, ya harme ilman magala. Ah, oh, oh, oh. Biyya teenya yaa meeyti yaa biyya saawwan badhaate annaniif dhadhaansa fuudhaa obaasuuf abbaa dheeboote allaattii fooniin jiraattu shimbirroon tan midhaan nyaattu dakiyyee haadha bishaanii tan harroota keessa lootu dhufeensi laala
dhufeensi ilaalaa biyya too dhufeensi ilaalaa yaa harmee dubroo magaalaa dhufeensi ilaalaa dhufeensi ilaalaa biyya too dhufeensi ilaalaa gudishaa ilmaan magaalaa. Aha, oh. Salasattawaa gafarsaa gadamsa qarreerra kaatu bichee kuruphoo fi tayrii borofnin kee waan fakkaatu biyya teenya yaa dureetii yaa biyya waa hunda baatu yaa ifaa barii Afrikaa hin garree waan siqqixxaatu dhufeensi ilaalaa dhufeensi ilaalaa biyya too dhufeensi ilaalaa yaa gudee ilmaan magaalaa dhufeensi ilaalaa dhufeensi ilaalaa biyya too dhufeensi ilaalaa yaa haadha dubroo magaalaa dhufeensi ilaalaa dhufeensi ilaalaa dhufeensi ilaalaa dhufeensi ilaalaa. Ayyee kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya turtii gabaabduun nuti magaalaa Soqaatti taasifne kiiloomeetira 28 dadarraa fagaachuudhaan kana fakkaata ture. Warri Soqaadhaa Soqaa akka yaadattan abdii qabna. Warri hin beekne Soqaa akka bartan abdii qabna. Warri haga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuudhaan waliin turtan guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Daawwataan tanaaf siyaa biyya addunyaa hundaarra biyya teenya yaa masnoolee yaa biyya gootuu dhawaata.